guyyaa gartanii hukuma muslimaa keessa mul'atu baay'inni muslimaa keessa mul'atu yeroo jaalalli muslimaa keessa mul'atu yeroo gartanii gara laafinni muslimaa keessa mul'atu ummanni muslimaa hundi gartanii rahmatummaa walii godhu dhabaadhaan kennuudhaan wal bira dhaabbatuudhaan wal nyaachisuudhaan wal obaasuudhaan wal uffisuudhaan guyyaa kanaati. Ammas guyyaa keessa gartanii ummanni muslimaa galata rabbiif galchuudha. Yawmun yashkuru al-muslimu fihi rabbahu guyyaa gartanii gabrichi rabbii isaa keessa shakkaruudha, rabbii isaa keessa galatamuudha. Ni'maa islaamummaa rabbiin isaaf kenne, ni'maa fayyaa, ni'maa jiruu fi jireenyaa, ni'maa gartanii addunyaa waan rabbiin isaa kenne irratti kan rabbii isaa shakkaruudha gabrichi. Alhamdulillah jedhanii keessa gartanii rabbiif galata galchuun obboleeyyan keenyaafis du'aa godhuu wal eebbisuun baga itti geessan jedhanii wal nyaachisuun wal obaasuun wal uffisuun guyyaa gartanii iida kana keessa barbaachisaadha. Warra baranaa kabara hedduu rabbiin nu hundaa'u haa godhuu baga itti geessan baga itti geenya isiniin jedha. Wassalaamu alaikum.